السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني هردفتوني أمانتي براجل رجفتو سنين ججا هردفتوني ورمتتي يوتيوب كم فيا كيساني بقى جرواتاني أمتا كشتي أمتا ققالي الرمال قبتي رفتي وجدتن روزا الليني برانكي نقول أجرتي في دوام بدي فيو سمونا كان روزا الليني جلجلاني warra isii jaallatuuf jechuudha ajandaa taatee jirti. Dhugaa ani garuu amma roozaa waan badde natti fakkaataa hin jirtu. Maaliif jennaan osoo dhugumaan badde hunu amma nama badee kutaa birarraa jechuudha feemasoonni gurguddaan maxxansanii nu barbaadaa nu iyyaa nu dabarsaa jedhanii namoota gurguddatti ergamaa jiran jechuudha. Engadda yoo argitan ta'e ustaaz Raayyaa faawundatti nama daa'ima mucaa wayii tokko badee jedhanii amma immoo ajaa'iba viidiyoo jira. jetti sa'aadan sun viidiyoo jira rooza rakkoo keessa jirti rooza harka namaatiin ukkaanfamtee waan jiru jechuudha. Kanaafiyyuu wanniidha jechuudha dubbiin kun dhugaa natti hin fakkaanne roozan faantii piraankii akkuma Sa'iidoo fa'aa kana isaanis mala dhabatanii piraankii nutti gad dhufanii kanammoo kana haasa'uuf hin dhufne haasaa biraatiif hin dhufe maaliif dhuftee hoo jettanii viidiyoo makii tokko daawwannee walitti dachaana. Makiin maal jetti garaagarummaa shamarran sikkoomandooti fi garaagarummaa shamarran Harargee garaagarummaa guddatu jidduu jira jechuudha. Shamarran Arsii osoo taate har'an tana heerumtee guyyaa 15tti osoo abbaan fedhe miidiyaa kanarraa waa je'eenuyyuu gadi baatee asirratti hin dubbattu jechuudha. Koyaa viidiyoo daawwannee walitti dachaana. Anumaan tuni argitanii anuma tanaa isin caalaa jechuudha. Ishi anuma tanaatu isin caala. Isin galee anuma tanaatu wallaahi billaahi du'aa keen caala du'aan kiyya si caala jechuudha. Du'aa kiyyaatu reekka kiyyaa isin caalan jee inkwaan jiraadhee himi jecha takkaan baxaabbaxee lafa isin kaa'uu danda'an. Isini galee akka ofcoo waan keessa daakan keessa beekne jechuudha. Namni gaafa isin jalaa callisu waan isin sodaatee isin jalaa callisu waan dubbachuu hin dandeenye fa'aa isinitti fakkaata jechuudha. Dhuguma rabbiiti bara anamma nan aarsu garuu hin guddistan gaafa siingilummaattis anuma arrabstan bultii qabadheetis anuma arrabstan. Isini galee saniif namni tokko nin jira nam tokko laan nin jiraa fi dhufameen nin jiraa fi dubbachuu dhufe malee siraaka keessanii deebisaallee isinii deebisuu haasa'u gizuma hundi maakii dhiiraan dubartii fi dhiirtiinis dubartiinis maakii rabbiin naan jaalamaa namaaf kanna rabbi jaalamaa naa kanne humaa gochuu hin dandeessu jechuudha. Bakka Rabbi namni bireedee fi dheerateef maal qabaateef ilmi namaa haala amala qabaachuu qaba. Amala shaayii takka nama hojii dhuguu hin dandeenye qabattee ana qeexa jechuudha. Osoo namni shaayii takka na waliin taa'ee dhugisin jee nama bara shaayii takka namni isin waliin taa'ee dhuguu hin dandeenye barisin jechuudha. Amalli keessan jechuudha. Haala amala namni ilaala jaalala jechuun amala jechuudha. Isin galee wayi tsabaa yeelash wayi malkee yeelash wayi mooyaa yeelash. Gofxaaxaa nama kanaatu maakii jaa jechuudha. Dhugaa rabbi nama waxii godhee yoo jaanis soogite kiiloo 2 itti naqee jaarsa gaggabaan manaa baasuuti maakii jaa. Nama shiita ol qabadhe jee googaraa matatti uffatuuti maakii ilaal kazii laa yottu. Namni gizee isin jalaa callisu waan isin sodaate waan dubbachuu hin beekne isinitti fakkaateeti nafti fakkaate. Firraa dubbachuu sin dandeenyaa nuti haasawa caala kanatti amanna jechuudha. Isin galee koy namaa na birbiri jira. Hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuuf asitti shamarran Harargeetii fi shamarran Arsiin qabadhee dhufe
shamarran arsii naafitu jira akkasuma kuulani jira akkasuma muqaanustu jira garuu muqaanus fakkeenya dubartii jabduuti haa ta'u isillee shamarran harargeeti dhugaa dubbachuu fi garaagarummaa shamarran arsiitii fi shamarran harargee jidduu jiru akka samii fi dacheeti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf shamarran arsii heerumtee guyyaa hanga kanaa keessatti miidiyaa irratti miti lafarratti gabbaatee nama wajjin dubbachuu hin qaanfattii jechuudha. Ta miidiyaatii miti osoo ta 100 feemasii miti osoo 150 feemasii taate jechuudha. Garuu garaagarummaa guddaa jidduu kana jiru maakinarran tana yoo akkam deebii namaa deebisuuf gabbaatee kanatti utaalti. Bismillaahi kuni safuudha kuni qaanyiidha. Waan hedduu takkallee nama qaanfachiisu waanuma hedduu takkallee argitee nama saalfachiisu jechuudha. Innillee biyya faranjirraa dhufee haa ta'u innillee nama miidiyaati garuu maatiin isaa firri isaa yookatti argu kana itti qaanfatan jechuudha. Haqa rabbii yoo dubban maaliif jennaani wanni hundinuu safuudha. Aadaa qaba namni aadaa qaba safuu qaba safuu fi osoo eeggatanii bareedaadha. Booda gadi baatee dubbachuu mirga qabdi. Amma garuu yeroo gabaabduu yeroo aruusarra jiran kanaan gabbaatee uummata wajjin lallabu bismillaahi kuni qaanyiidha wallaahi. Hedduu takkaan na ajaa'ibe hedduu takkaan na qaanfachiise wallaahi hedduu takkaan na qaanfachiise. Maaliif jennaan akkasitti utaaltee an du'aan kiyyaa isin caala du'aan namaa eenyutu eenyu caale walaakin namni maa arrabsaa namni arrabsuu waan biraa immoo gochi isiin godhaa jirtu waan biraa gabbaatee namaa deebii deebisuu subhaanallah. Arraba dhedheeratu maali arraba dhundhuma meeqa dheeratanii miidiyaarra dhufanii lallabu isa wajjillee miira keessa galanii halee galgala akkatti feesbuuk irratti waa barreessa. Innillee dubartiin tasgabbooftu dhiira hin tasgabbeessiti. Dubartiin immoo duruuyyuu ala keessa ooltu jechuudha. Jaartiin miidiyaa ta miidiyaa kanarraa suusin isii miidiyaa kana ta'e miidiyaa kanarratti nama baaftee qilleensa keessa nama keettii jechuudha. Amma qilleensa keessa wal kaa'aa jiran malee kuni jaalala isaanii tanas yoo qilleensa dhoofsisuu taate malee faayidaan asirraa argamu hin jira natti hin fakkaanne. Hundaafuu dhiifama naa godha. Wallaahi ani garuu akkanatti fakkaatutti wanni kun hin gammachiifne homa fedhelee ta'u nama isitti dubbatu kana osoo jalaa cal jettee irra gaarii natti fakkaate. Dubbataa salphisuun jalaa callisuu akkuma jaansan jechuudha.